biyyi beekaaf hayyuu shaasheen dachii quufaa fi qananii lafti nageenyaaf misoomaa magaalaa Haaji Hasanii biyyi duruu fakkeenyummaa biyya hundaa fakkii taate mana rabbii ijaaruudhaaf karoorfattee jirti kaatee madrasa beekumsa diinii iddoo leenjii dargaggootaa bu'uura beekumsaa jabaa ijaaruuf kaate dhalootaaf dubartiif dhiirillee namuu qooda jabaa qabdu keessa kottaa gahee keessan bahaa manguddoo fi dargaggeessa yoo rabbi irraa taate namuu shaashamanneetti wal geenya fedha rabbii guddaa taanaan seenaa jabaa hujuuf teenya hardha gamtoomaa wal taane boruuf waa keenya dhaloota akka irraan hafne namuu awwaadha yaamsa abboota biyyi beekaaf hayyuu shaasheen dachii quufaa fi qananii lafti nageenyaaf misoomaa magaalaa Haaji Hasanii biyyi duruu fakkeenyummaa biyya hundaa fakkii taate mana rabbii ijaaruudhaaf karoorfattee jirti kaatee madrasa beekumsa diinii iddoo leenjii dargaggootaa bu'uura beekumsaa jabaa ijaaruuf kaate dhalootaaf dubartiif dhiirillee namuu qooda jabaa qabdu keessa kottaa gahee keessan bahaa manguddoo fi dargaggeessa yoo rabbi irraa taate namuu shaashamanneetti wal geenya fedha rabbii guddaa taanaan seenaa jabaa hujuuf teenya hardha gamtoomaa wal taane boruuf waa keenya dhaloota akka irraan hafne namuu awwaadha yaamsa abboota.